farfatu hallelujah makawa kayo ulfat hallelujah makawa kayo kene bifame kana bisin eronni kun baye gamadu ko nuyi salbina gudda wanni aski salbina gudda lejo gudda wasni aski kana gudda gamadu makawa kayo bifame سالفينا تاكي ستير كسبة لقيت بيه تسريبه زاري كزام وتشي وانجيلا قلقاي بموني دس لنا هاللويا سلزي ماكينة سيزمر تاكسي سيزمر باجاج سيزمر دس لنا هاللويا في النواقع يا بطل ما تعوان ايو كريبي فمي سيدي من تقبن زاري لمن نزمرن هاللويا نوي عرب سوق نير أيونا فاربنة نتيتولا ما كوا كيه بيهم يا بنا ما كان قفت الفات كناف واتوكون تمرود أفكار برمسا كنت تونن جالي سندر جيسة تنا تولي سسابام تنكون الليلة نجر ندات سبسب أكلت إمكتا وليلا لا تشوف سربوف كلاموتو دكاني ولا كريستيانا كنا فينا فتني تباير جمنا والجهين كونغرو والجهين كل كلها دوم كوري دوم كلها كوا كيو الفاتو إسمع تاني أكسين ببرجاين دمنف بيزو host أزغايتنا إدو دهنا باي كوبسين كسمع تاني كبلاغري تلوفتني يسارفتني نمول لالتني أكسين نجورة كروغات تسكنا كوبسين سترفتني والرجيتو أسترفتني هوجي إيافتو أسترفتني فرا إيافتو أسترفتني بارتو أسترفتني كاسرايوتا وليلاتو أستفارفنا ولينفارفتو كن دو بدالا دو سيت أن ديكو إنتندي آمين دو سيت أن ديكو إنتندي دو إنافتو نكوبات كاو إنتندي كن دو بدالا دو كان يسألون كوبيسي فوق أيوه في الفينال هذا هاللويا هاللويا أنا قافم في الفيديو فينا مكرنا تركيسي سودا بيه مركاتو نقول جلء كوجمبار عنداتي لادا مجاور روتو كوجيني لادا تيني لادا كري بنيوري كمنا مركاتو تينو ديسين كوجمبار عندنا بنيتي دوريا ليبا كوجم بارندا قومي مركاتو تيتاي قالي هيد ليبا اتكبا مركاتو አይደለም ሃሌሉያ كانوا يادرنا بابتين كيرات جيسه والفين قوفتا وتاو حرا كرا مركاتو ولتركيسيونا كرا بياسا ولتركيسيونا بوليتي والجيسنا بوري والكيسا كينيا مكان قفتا يقول أكمل كلام دامه ولين جرانا ولين جرانا جرا ولين إسر جرا ولين كن جرا حماتي ولين هركس جرا ركنا والبزنا جماعة جراني هاللويا هاللويا تدوب بدنا بدنا مسبسباتشو لكيفو أيون يوحنس فقدنا كنشان لكوسا سديت الراك كنجد دسايم لبيسو يوحنس فقدنا كنشان لكوسا سديت الراك إنا جاك أبيا كنجد نمني أنا تكابتي جيراني أكاديمي سنا ينكتما ينكوغس نموتي أكاسيس ولنتكابامني إبدتي hin kubatu isin anatti qabamtani yoo jiraatan dubbiin kos isin keessa yoo jiraat waan feetan hin kadhattu isiniif isin kennamu saddeetirra sirriitti na dhaggeeffadhaa kanaan ija baay'ee godhachuu keessan bartoota koo akka taatanii mul'isu keessaniin ulfinni abbaa koo hin argamin
maal jedha kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin ija baay'ee bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin barataa ta'anii dhokachuun hin jiru mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo kanaan hin mul'ata. Ulfinni Kiristoos Yesuus gaalamaan mul'ata jedha iddoo kanatti. Inni tokko bartoota koo ta'uun lammaffaa immoo ija godhachuudhaan lammaffaa immoo bartoota ta'anii bartummaa sana mul'isuudhaan bartoota ta'uu waan hin ga'u mul'isuudhaan isin yoo kana gootanii abbaan koo kanaan ulfina hin argatan. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate ta'u. Kanaaf dafee tan dubbadha har'a waa'ee ija godhachuun dubbadha. Amma muki biyya keenya keessaa amma baay'ee dinqisiifamtu appiliidha mitire kan reefu waa xinnoo amma introduce taatee namoonni beekan appiliin balbala keessan dhaabatee yoo kan ija godhanne ta'e appilii ta'uusaa maal gatiisinii qaba mukti sun appilii jedhamee waamamuusaa. Kanaaf iyyuu ija godhachuun barbaachisaadha. Kanaaf kiristiyaanni tokko ija baay'ee godhachuudhaaf duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf maal gochuutu isarra jira jedhee tan dafee dubbadha. Ija baay'ee godhachuutu barbaachisaadha jedha. Ija tokkicha miti. Kanaaf ija baay'ee godhachuudhaaf inni tokkoffaani soora qulqullaarraa soorachuutu barbaachisaadha. Soora qulqullaarraa mukti tokko ija gaarii godhachuudhaaf lafti isaa suni qulqullaa ta'uu qaba. Yoo ta'uudhaaf baate hissummaa. Kanaaf amma kuduraa fuduraanii gara qaallittiitti dhufu kuni tariitii keemikaala qabaa jedhamee shakkama. Keemikaala godhatinnaa waan jedhutu shakkama. Maaliif wannoo keessaa gadi yaa'a Arsaabaa keessaa gadi yaa'a gatii ta'ee fi dhangala'aan faabrikaa wanta adda addaa kanaafillee Doktora Biyyi qoricha ishee qotaa jira. Arsaabaa lagarra hundumaa misoomsaa jira kan kanarra amma qulqulluu nyaatittu jedhee tayyaada kanaaf appreciating godhayu. Maal hojii nama gaariidhaan gaariidha jechuun gaarii. It's good. Injibinaasin jallo badafana farruju. Gaarii kanaaf iyyuu shintibeetiin qabdu beektu miti Addisabaan shintibeetiin qabdu tuubboo geessitee lagarratee boo'irra teessi. Kanaaf iyyuu Addisabaan baay'ee akka kanatti amma diigamtee hojjetamuu ishee gana diigamtii hinuma sirratti jedhee tayyaati. Waan baay'eeti. Diigamtii Addisabaan beekamadha. Kanaadhaaf soora gaarii irraa soorachuutu gaarii. Soora gaarii irraa soorachuun kanaaf iji minaanii iddoo gaarii bu'e tokko dhibba godhatee 60 godhatee akkasumas 30 godhatee jedha macaafni qulqulluun. Iji gaarii iddoo gaarii bu'e tokko Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa inni iddoo gaarii bu'e sun kaan garuu biyyoo gaarii irraa bu'anii ija hin godhatan. Iji isaaniis kaan dachaa 100 kaan dachaa 60 kaanis immoo dachaa 30 ta'ee jedha. Ija gaarii godhate iddoo gaarii bu'e iddoo gaarii inni bu'e sun kaan dachaa 100 kaan dachaa 60 kaan immoo dachaa 30 godhate. Mee taa'ala yaada tajaajilli faarfannaa keenyaa kun ija meeqa godhate? Ija meeqa godhate? Hammam godhate? Hin deebistu miti isinumti ilaalaa. Tajaajilumti lallaba kan kootii kun ija meeqa godhate? Tajaajilli raajummaa keenyaa ija meeqa godhate? Nuyi bultoodhuma keenya keessatti ija meeqa godhanne nuti? Akka biyyaatti ija meeqa godhanne? Iji keenya danuu namoota xiqqoon of ilaaluun gaarii. Akka of ilaallu godhaan isa tokkotu 100 godhatee isa tokkotu immoo meeqa godhate? 60 godhatee
isa tokkotu immoo 30 godhate. Amma ani jira jennee fakkarurra iji kan koomeeqa jechuun gaarii. Zini galee waan humna eddan dhaladhee jedhe kuni yoo madaalame ija meeqa jechuun gaarii. Iji meeqa jechuun gaarii. Anis kan koo ilaaluun qeessi fireemis kan isaa ilaaluun gammachiisis kan isaa ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Namoonni hundumtuu ija isaa ilaala. Eebaraasanis tolasaanis daraartuunis ija ishee ilaaluun gaarii. Ijaan madaalama gatii ta'e. Ija meeqa? Ija maalii godhanne nuti? Ija akkamii godhanne nuti? Iji keenya kuni waan inni 30 ga'uu dideef yookaan 60 ga'uu dideef dachaa 100 waan inni ta'uu dideef soora keenyatu murteessaa. Lafa nuyi oolu, haasaa nuyi haasomu, hidhata nuyi qabnu, dippiloomaasii nuyi uumu, hiriyaa nuyi qabnutu ija sana murteessa. Yeessa ooltu sinar maddi burqaa keessanii maali? Kana of gaafachuun baay'ee gaarii. Ija qabnaa maalake wayni maalake wayni maalake wayni maalake ija gaarii dhamoo ija maalake jasaalalachuuf abbaa wayni nufaa wayni maalake jedhee keessatti maasirraa maalake hanki maalake abbaan kee yoo dhufanii asitti si arganii ija gaariidha. Haati kee onnaa asitti si arganii ija gaariidha. Firri onnaa nu ilaale ija gaariidha. Waan nu ejjennu kun yoo dhagahame ija gaariidha. Waan nu hidhaamne waan nu facaafne yoo madaalame ija gaariidha. Eessumi kee dhufee yoo ilaale waan ija gaariidha. Abbaan kee yoo dhufee ilaale ija gaariidha. Kiristoos immoo yoo dhufee ija gaariidha. Inni dhufa Kiristoosis. Yoo abbaan keetti karaan cufame Kiristoositti karaan hin cufamu. Yoo haati kee karaa dhuftee si ilaaltu dhabde Kiristoos si ilaala. Yoo haati kee karaan itti cufame yoo abbaan kee karaan itti cufame namni dhufee ija ati godhatte ilaalu yoo dhibe inni dhufa Kiristoos. Inni dhufa Kiristoos. Kanaaf ija maalii naqi? Gooftaan nu na gargaaru. Kanaaf madda isaatu murteessa. Har'aa namoonni madda sooromuudhaa fi luminaantii wajjin walii galanii maalii wajjin walii galanii nagada dalgaa nagadanii boo maaloo jedhanii maddi sun madda gaarii miti. Kiristoos irraa adda si baasa. Waan lama guddaa jabeessee nu eeggata. Inni tokko Kiristoos Yesuusitti jiraachuu, inni tokko immoo biddeena nyaachuu. Nama simbiraa harkaan qabaati. Kiristoos Yesuusitti jiraachuu biddeena nyaachuudhaaf jabaadhu jedhani. Kan gooftaa ulfaatu. Waqtolee yoo qoonqoon biddeena gaafate kunoo caalchee jedhee itti kennamu. Yoo naadaara gaafate kunoo jechuun Kiristoos Yesuusin immoo waaqessu. Waqtoleen kuni waa lama gaafata. Bulee ka'ee lubbuun waqtolee nannee bodhee jetti faarfachuun narra jira. Sagaduun narra jira. Lubbuun foon waqtolee immoo biddeen jira. Oh biddeeni caalcheeni. Kanaaf du'ee wadee nafqa xuruffadhee ganama ka'ee galgala fiigee jechuun narra jira. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Gaaffii gurguddaa lama qabu. Kanaaf iji sun gaarii ta'uu mala. Kiristoos akkana jedha yoo anatti qabamtanii jiraattan ija baay'ee godhattu jedha. Waldaan tokko ijisee hin argamus ta'een amma sin nama baay'isuudhaan ija baay'ee horata maqaan gooftaa ulfaatu. Iji kun garuu qulqullaa'aa ta'uu qaba. Irratti jechuu barbaachisa. Making discipleship nama hundumaa duukaa buutu gochuun barbaachisaa. Kanaaf burqaansaa akkam burqaan oolmaa keessanii akkam inni borqii irra faca'e inni iddoo dhaman qabne irra faca'e immoo hin biqilee hin goge jedhe. Waaqayyo nama har'a argamee bor dhabamu isin godhin. Waaqayyo nama har'a faarfatee bor sirbu isin hin godhin. Waaqayyo nama har'a ol ka'ee bor gaddeebi'u isin hin godhin. Beerka keessa wal qabaa har'ayyuu ammayyuu ol kaasaame. Waan kana waliin jedha harka kee wal qabaati ol kaasa. Waaqayyo jedha nama sin bukkeedha.
nama argamee dhokatu hin taasisin jedha. Nama al tokko maqaansaa dhagahamee maqaansaa badu hin taasisin jedha. Nama sooromee iyyoomu hin taasisin jedha. Nama uffatee daaru hin taasisin jedha. Hallelujah. Gadi hin deebi'inaasi. Maal buna moo dhufeenis hin koloddoodhaan. Waan borii yaadaan hin deemtoot. Sarraa nyaachaa isa borii yaaddoot. Sarraa jiraachaa isa boriitti harka qabdoot. Lafa har'a bultu galateeffachaa isa borii mana jettuut. Ija gaarii hin godhattuut. Ija baay'ee hin godhattuut. Hojii tokko hojjechaa hojii baay'ee hin jettuut. Maaltu tokkotti suyi itti sirarraasanii har'a barsiisaadhaa boor naggaadeen taatuut. Har'a suuqii nagaddaa boor immoo waan guddaan hojjettuut. Har'a baajaajii oofta gurbaa boor immoo makiinaan ooftuut. Obboleessa tokko hin beekaafin laasiin argine inni na beeka. Waaqayyo siifaa godha. Kiyyoo isinitti haa jiru. Ameen. Ilaahi kiyyoo natti cire waaqayyo jiraame. Ija baay'ee na godhachiisi jedhaani. Naalachi lafa irratti taate. Cuma maarra bara irratti taate akka goondaa garjaa goondaanitti dhabme. Waan kan biraa yaaddooti. Hallelujah. Ija baay'ee godhadhaa jira Yesuus. Ija baay'ee yoo godhattani abbaan koo kanaan isatti tola. Kiristoos Yesuus wanti xiqqoo kana hin jaallatu. Maatiyyoos boqonnaa 25 irraa akka godhe tokkotti tokko kennee tokkotti lama kennee tokkotti sadii kennee jedha miti dhagaatti nagadaa jedha. Namittiin tokko fuutee owwaalte gaafa dhufu ishee gara dukkanaatti achi baasaa jedhee harkaa fuudhee abbaa kudhaniitti kenne. Eewutti kenni isa kamiif kenni turtan isin. Isa abbaa furii miti innoo isheellee waa walakkatu. No isa qabuuf hin dabalame. Anaamnaa dabalama jedhame. Anaamnaa dabalama jedhame. Anis ka'eena jedha naa dabalama jedha. Anis ka'een faarfadhaa ayyaanni naa dabalama jedha. Anis ka'een lallaba ayyaanni naa dabalama jedha. Maal awwaalte irriteessaati? Maal awwaalte irriteessaati? Namni awwaalu jiru yookaan nyaatee fixe jechuudhaan karaa adda bira jireenya yoo leenjattu ta'e amma dabalaa jedha. Bishaan balbala bishaanii keenya tokkotu bishaan boombaa magaalaa naa beektu miti gaafii halkan dhufti. Ati kaateen ilaaltu bishaan dhufe halkan dhufe. Halkan ilaalu biyyoo raabbateera. Warri rootoo halkan dhufe halkan kaateen ilaaltu rafiqa hamma jaarkaanii guuruun saanqoosi ta'a. Abbaariba harariba. Isa guuruu dadhabdaa halkan kaatiin ilaaltu dammattu guuri amma saanqoosi citu. Waaqa si baachise seexana si baachise yeroo isa dhagaa. Hallelujah. 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 Amma sirraa fottoo salii gidaamumaa kee. Amma sirraa fottoo salii gidaamumaa kee. Hallelujah. Hallelujah. Amma sirraa fottoo. Jabaayee akkan godhadhu barbaade jabaayee akkati godhattu barbaade. Kan gooftaa ulfaatu. Kanaan abbaan koo ulfina argate. Lammaffaa ija baay'ee godhachuu kan nu dandeessisu dammaquu fi kadhachuu barbaachisaadha.
ija baay'ee ija amantii baay'ee akka nuyi godhannu kan godhu dammaquudha kadhachuu. Hin dammattan taanaan hin kadhattan taanaan iji baay'een hin jiru. Nagadi keessanis lafa nyaata. Maaliif bullatan qabdan? Qonni keessanis lafa nyaata. Maaliif humna qabdan? Bultoon keessan har'a itti gammaddan bashannantanis lafa nyaata. Maaliif eegumsa qabu? Kadhannaan eegumsa qabu. Hin danda'ama. Bishooftuu torbaniin dhaqanii bashannanuu hin danda'ama. Garuu bultoon haaressu hin haaressu hinaaressu bultoon haaressu baay'ee bultoo haaressa jettanii yaadina. Namoonni tokko akkatti bultoo haaressan wajjin bashannanuu wajjin maaloo gaariidha. Isa godhaa garuu waggaattillee godhaa isa homaa rakkina hin qabu. Garuu dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaadhaa manatti walii wajjin kadhadhaa. Yoo warri bultoo qabdan harka keessan shan godhaa baasa. Waaqatti isinii kenna. Baay'eedhas maqaan Gooftaa ulfaatu. Garuu ani ammas deebisaa deebiti fuuldura Waaqayyo Waaqa jiraataatti isinan gaafadha. Galgala mana keessan hin kadhatamin hin buluu. Hin kadhatamin hin buluu. Pirinsipiliidhaa kun. Mee kun mana hundumaa jira. Hamma gaafa irbaata nyaannutti everything is peaceful. Hamma gaafa irbaata nyaannutti irbaata barumsa ati manaa koo akka kee kana ta'uu mannaa moo haaloo ta'uu barumsa chabiisuu wayyaraa jiru. Maaliif ani siree koo bira matsaafni addanatu labeetaa siree koo bira achi ka'eetan itti ka'a achi ka'eetan isaa himettee abiddi wanatti boba'eetti gaafi ibsaa bobeessu. Sittaa boba walee annan dubbisa bakka maqaan Gooftaa ulfaatu. Gaafi immoo nan dhaamsa maaliif dippiloomaasii dhumaaf. Waasi ta'idhaan dirriitti jiridha. Kanaafiyyuu galgalli waldaadha. Manni keenyaa jedhaanii mee iddoon siree keenyaa jedha warri laattees galgala jedha waldaadha jedha iddootti macaafa dubbifnu iddootti kadhannu maqaa Waaqayyoo ulfaatu kun barbaachisaa. Lammaffaa irra jira dammaquu sana mee Yesuus Kiristoos ibse ila jarri tokko jedhe boqonnaa Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 amma 32tti seenaa sana beektu qottu tokkotu facaase namichi tokko dhufeetu maal keessa facaase ingiddaara keessa facaase maal utuu gootanii utuu raftanii jedhe utuu raftanii ingiddaara facaase jarri immoo dhufanii egaamee Gooftaa haramnu jennaan isaa walii wajjin guddataa gaafa dhumaa ergamoonni dhufanii hinaamu qamadi gara gootaraan ingirdaa dammoo gara abiddan hin dhaamneetti darbatu jedhe. Ilaa hin rafinaa wal jajjabeessaa dhirsaa miitii wal jajjabeessaa maatii wal jajjabeessaa ijoollee wal jajjabeessaa kadhadhaan gogaa bigaabimee maaloo daraa xinnoo ishee kadhanna jedhaa sossobaa. After rafinaa anis mooraalii nabaa xinnoo isheenaa wajjin kadhannu jedhaa soofaa wanti hirkattee haati manaas xinnoo ishee annan kadhadhaa haati yaachuu warra ciiseedha. Gaafa lammaffaa immoo sossobaati afaanuma lama nuu garadheera. Ajajjabaattu isheenis afaanuma lama nuu garadheera. Kanumaa wal jajjabeessu ijoollee maqaan Gooftaa ulfaatu. Ameen. Walgattanii darbina. Annan du'e maaloo asitti kompiitararraan kaane egaa kompiitararraa oolteeti amma daqiiqaa 15 kadhachuu si dhoowwaare. Maal nutti raafta kompiitara? Abbaa bereetirra oola maqaan Gooftaa ulfaatu. Afrikaatti malee biyyaaf daftariidha maqaan Gooftaa eebbiyoomu. Kanaafiyyuu isa daqiiqaa 15 kadhan sossobaanuma kompiitara keessa keen achiin si dabarsa achitti hojjetta maaloo cufiitii daqiiqaa 15 kadhannaa jiraani. Maal yookas ta'e warri biyya bushu doktara biyyifaa maal ta'ure atasitti nu rakkifta waajjira tokko hojjette
Wajjira tokko itti deemu rakkiftaa biyyoo busha. Anna bachaan oole suuqii keessa anna bachaan oole namicha faabirikaa torba sadii qabu immoo maal taare maal nutti raabtaati suuqii keessa oole wattaa maal guddaan kiyyaati. Suuqii tokko keeraa bachaa oolte biyyoo suuqii piroojeektii 10 maneej godha maqaan gooftaa olfaatu maal jedhanii warri kaan immoo maal jedhanii kan nutti raabtaa suuqii tokko keeraa oolte. Barsiisaa dha inni akka barsiisaa kan ilaalu kun harka biyyoo kolleejjii torba sadii barsiisa ati tokko barsiisee sababa nutumta duraan gooftaan godhu inni kaan ikkoo har'a addanaa lekcharii godhee bori booda buufa Afrikaa dhaqee lekcharii godha waan akkasii akka jiru beektan isin iftaan immoo Indiyaa dhaqee lekcharii godha biyya torba saddeetii lekcharii godha asuma yuunivarsiitii tokko inistiraakteriidhaan hojjetan haali guddaan isaa maali guddaan isaa haleluuyaa maali jabaayee godhannaa mana isin jabaayee godhannaa mana maal waa'ee dirijjitii tokko maal waa'ee suuqii tokko maal waa'ee hojii tokko maal waa'ee wannaa tokko biyyoon lani badanaannaa halkana waldaanuma tokko asitti huntee ati feeraanii lama nuti jiru yoo meeqa jaare inni waldaa meeqa jaare hojii haali kan haleluuyaa meerka walqabaa waaqayyo isin abaannisu ameen ija baay'ee godhadha yaa waaqayyo jedhani ija baay'ee nutti godhi jedhani yaa waaqayyo jedhani ija baay'ee nutti godhi haleluuyaa ameen malaka hojii indaaqqoo sheelii tokko keessa gallee ciicii jennan sheelii tokko keessa gallee baay'ee godhadha maleesi haleluuyaa nagaa waaqayyo ulfaatu na dhugaa jirtu aarwismi haleluuyaa jammaquun yoo hin jammaqnu ta'e dhufee hin girdaada facaasa seetan waan qabnu kana dhabna bultuu amma jaallannu kana dhabna ijoollee amma jaallannu kana dhabna biizinasii amma jaallannu kana dhabna gara deemti mana amma jaallannu kana baankii nurraa fudhata haadha tuni intini taanu sallatti sayyummaa kaartaa haaraa dhufeeramini mana kan biraas ijaaruu yaala komforti zoonii kee diigaa jira gatii ta'eefi yoo mana kanarra bahee diigamee eessatti galleedha galgalaasaa direedha maqaan gooftaa ulfaatu akka manni barabaraan hin jiraanne immoo gidduu kana piyaasaa irratti argaa jirtu mitis mushuu warra warqee nagadi irraa hundiige si warra goommina nagadi irraa nargide warra warqee nagadu qubaa isinitti illee naasoftum jalatti isini galee akkam isiniin iyyattum warra warqee nagadu irraa yoo diigame ati isini qoomana nagadu garuu waaqayyo guddaadha.